Gaafa geeshootumaa nama dhufee nu gargaaru dhabne, gaafa farsoo dhugaa bakka teenyu dhabne jedhe mammaa Oromoo. Kana jechuun namoonni tokko tokko gaafa nuti karaa jalqabnu, gaafa nuti kaayyoo keenya galmaan ga'uudhaaf karaa eegallu moo giftii kun siif hin milkaa'u, kun siif hin ta'u, dhiisi, kun sirraan adeemu jedhanii karaatti si hambisuudhaaf baay'ee yaalaa turaniiru. Waan isin dhibu garuu arra gaafa isinii milkaa'ee kaayyoo keessan sana bira geessanii uffee jettanii boqottanii. Siif milkaa'e ani bareeraa giftii koo ati biddeedha, ati kormeedha, ati moo isin jedhu. Kana maaliif isiniin jedhu isinitti fakkaate? Waa isinirraa barbaadaniiti, gargaarsa isinirraa barbaadanii. Gaafa garuu gargaarsa sana wanta yaadan sana isinirraatii dhabanii isheen hin koorti. Bakka kaleessa wajjin turre sanarraanfatte. Kaleessa moo nuti wajjin ture, nuti akkas gochaa turre jedhu. Kaleessa garuu waan isaa isin gochaa turan yaadaddaa. Ilaa nama kaleessa dhufee geeshootumaa sin gargaariin farsoo dhuguu yoo dhufe ulee fudhadhuuti yaarii sin fayyadu, sin gargaaru namni.